Hoggatti afarsoo qabattan jechuudha. Yoo ammoo isin afarsoo qabattan abdii bilisummaa masuulinatti fudhadhee isin irra teessan jaalattanii jaalatu jibbus giddeetaa ta'a jaalateetii miti akka ijoollee wallotti jechuudha. Osoo akka mataa kiyyaatti hin taane akkuma ijoollee wallotti fudhannee afarsoo nurraa qabadhaati afarsoo gatteessisa afarsoon keessan yeroo meeqa namni nuun walitti nu nagaa jiru afarsoo fi usmeedha. Namni rakkina kan hundatti buuse afarsoo fi usmeedha. Gaafa jalqabaatiif isaantu walloo dhufee arrabse. Isaan arrabsinaan immoo Kingamadii fi abdii bilisummaa jalaa butan. Dubbatuudha isaan jalaa butan malee isaan warra duraan arrabsee miti. Hoggatti isaan kan arrabsan isaan kan jalaa qabanii butanii fi ganiin dhugaadha. Hoggatti afarsoo keessa nurraa qabattan haala wasaala nu nagaa wajjin hin jiraanna. Akka gisee wajjin dalagan nutti. Amma nuti warri asirra jirru kana faayidaan jirti kun antara walloo hin beeytanii abdiin jira makiin jirti. Nu jechuu amma feenan dhageeffadhu. Afarsoo fi Kingi Ahmadiif abdii bilisummallee nu warra gasirra jiru kana hundi janaartuu nuuf tokko si galee miti. Abdii bilisummallee gaaf tana dura ijoollee wal qabanii dhiisi jennaan ima dhiisee gaafa ni rakkatellee wajjumaan booyaa ture akkuma ilma walloo tokkotti rakkoo dhuunfaa irra gaheettillee wajjumaan qodataa ture. Nu warra asirra jiru kanaaf kan walloollee kaarsillee nuuf tokko lamaanuu yoo dandeenye qabannaa yoo dadhabne mootu ummatum itti waamna akkuma ammaa kana jechuudha. Taraa duraa qabanne illee taraa lama sadii qabannee amma dadhabnaan kadhannee nu humna kenna ol ta'anii walumaan qaban. Amma ati akka nama miskiina karaa wajjin dalagattanii wal qaqqabdanii tokkotti lubbuu isaa tiisitee miira keessa galtee qabdee nama ta'e kan dogoggorreen jiru miira keessa qabdee eegas immoo irraa dhoggitee osoo ajjeesuu dandeettu osoo maruu dandeettu lubbuu isaa kana tursiisuuf galatoomii ammallee ofirra qabaatee hin gaggeessa jette galatoomii akka mootuu kana booda hin miinellee abdii qabna balaa biraa ka dhufu mootuu rabbi haa oolchu. Thank you so much galatoomii. Ummanni kenna mootuu warri mucaandoo jettan kunoo mucaayyoo ka jettan kana ta'e kunooti jaarsummaa qabna jettanii deema bakka jaarsummaa qabdanitti fixadha. Nama 15,000 as jira namoonni 15,000 as jirtan ijoolleen kenna ka arsillee ka wallollee warri nama tumsiiftan qabii fidi jettan sinigalee miti yoo dandeettan waan kana dhaaba. Manguddoon Suud Arabiyaa keessa jirtan muqiimni keessattuu ijoolleen sikkoo mandootiif ijoolleen walloo hayyoonni olomaa'onni warri muqiimaa wallootii fi sikkoo mandoo ijoolleen kun namni isin hin beeyne jiru isinirraa mallaqa ergatu mana kireessitanii fi shari'aa bitanii waan garagaratti yoo dandeettan itti bilbilaa qabadha. Akkuma kunoo mucaan kun bilisummaa abdii anuu qabuun qabadha. Yoo dadhabdan immootu nama 4-5 jecha miskiinni wajjin dalagatu akka lubbuu waliin balleessine dabarsaa mootummatti kennaa jechuun jaarsummaa yoo araaramuu didan. Kanuma isin hin jira warri Asii okkutaa qacarraa kenna jechate amma jette kanarratti yoo afarsoon nama arrabsuu hin dhiifne wal qabuun ijoollee wallootii fi ijoollee arsiidhaa itti fufa. Maaliif dirqamaan eenyu tabbaa irreeti jiru jirtan jedhanii miti. Afarsoon eenyu tabbaa irreeti jeeti ilmaan arsiidhaa naakaatti qabaa ganna dhiisaa jiru jira. Yoo afarsoon qabaa ganna kana hin afarsoo fi abdii dhageeffadhu feenan dhageeffadhu. Afarsoo fi abdii bilisummaa fa'a afmiyyee fi Kingi ammaffaa walitti mana biraatitti fidanii jaarsummaa haalaalan. Nama akka jaarsatti ta'ee haasa'u osoo hin taane akkuma nama noormaali tokkotti isinitti haasaara. Kanaaf abdiin faantillee akka dhiisan afarsoon faantillee akka dhiisan abdii qabna. Manguddummaa immoo mana biraatitti qabattanii deema manguddummaa keessan bakka biraatitti ilaalladha jechuudha. Waan takka ummanni maal ta'e miila jaamucaa miilli irra jiru moo gaaffii komantii isaa miilli bira dhaggeeffadhaa jara keenya dhugaa barbaanna taanaani mucayyoo barbaanne miila ummataa mun jedhina mucayyoo fayyaa qabaanni amma wanni barbaannu tokko fannaan galatoomii dhaggeeffadhu fannaan keenya na caqas yeroo takka galatoomii ulfaadhu obboleessa keetii ilma Oromooti ilma Arsiiti siif ilma obboleessa keetii jechuudha ilmaan obbolaati nuti garaagarummaan qabnu waan nyaatanirraa qoodaa fi waan dhugdanirraa kennaa fi asiin booda wanni kuni namoota jaanjoo sammuu maleeyyiitiin hojjetamaa jiru miskiina karaa deemurratti walirra dalaguu dhaabaati obbolummaatti deebinee asiin boodatti mucaa kana fira haa ta'u anas haa ta'u gargaarree bakka inni barbaadutti fira birattis ta'e bakka hojii sumaan taane jechuudha yoo kan miidhame jiraatillee ta'e akka mana yaalaa dhaqu godhu lammaffaa
warroonni ilmaan walloo qabanii daa'imallee taphachiisaa turan sunis ni jirumi. Isaan sanis immoo akkuma ijoolleen keenya fidanii nu agarsiisan kanatti ilmaan xixiqqaasa fidanii nu agarsiisanii nagaa buusanii ijoollee sana bakka isaan barbaadan erguu waadaa walii gal. Lama sadaffaa osoo ragaa hin qabaanne warroonni laayikii komantii suusii qabdan warroonni feesbuuk haaraaf tiikootii dhuftanii tiiktookar ofiin jettanii dubbii olii gadi hafartan nurraa dhaabbadha. Rabbi sodaadha. Ammuma kanallee warri dubbii kana mucaan kun obbo Laalaalaa jara keenya komii walitti hin qaban nama biraatti isaan dogongorsaa jiraa jechuudha laal. Dhugaa dubbachuuf namtichi mataa goforee eenyu jettanii suni har'an miti kan ummata keenya walloo arrabsaa ture jechuudha. Mucayyoo san dhaabbachuu qaba. Abdii bilisummaa jaalattee miti jibbitee miti ummata jala. Ummata baalaansi godha dubbadhaati mana himata osoo hin taane mucaa soquu dhufne akkasit deema. Amma asitti Baalaansi godha nullee nama himatuu ta'e nama himannu qabna. Kan ummata arrabse yookaan amma kana goona miutii godhadha asli akkana goona wanni nuti barbaadaa jiru inni guddaan alhamdulillah mucaan lubbuun jiraachuudha argameera. Oromoo fi komandoo ilmaan walloo qabdan sana fuudhaati. Amma leetti bilbilaa jiru warri walloo irraas ijoolleen warri arsiillaas bakka tokko himadhaati wal geenye likki himna jechuudha hundumaattuu araara buusnee warri qabame haa hiikamu mana kennadhaa mana dubbadhaa baga mucaan lubbuun jiraate alhamdulillah hankanuman jedha mana himanneeti addaan galla baga lubbuun jiraate mucaan mana himadhaati achitti ol geenye akka ijoollee biyyaatti akka ijoollee oromootti haasofnee nagaa buusne. Galatoomii Abdii Faayisaa laali. Amma wanti nu marti asitti wal geennee namni 15,000 kun wanni wal geennee haas jirruu fi mucaan kun ruuhiin hin jiru jedhameetiin namni martuu agaree fatillee as keessatti wanni haasaa turre jaarsummaa waan birii himannaa waan birii hin bannu gama mucaan sun dhufee mucaa ijaan arguu barbaannaadhaami waliigalle kanarratti argineemi gama himataa yoo taane akkuma asliin jedhee manni himataa mana kiyyaa miti jedhee jira. Wani numarti nu as jirruu fi mucaa kana ijaan arguuf mucaa tu'e jedhanii sooshaal miidiyaan hafarsaa jiru kana ijaan arguudhaafi. Kan akkasi beekaa namni martin iyyuu ka himataa mana isinii ta'etti ebalullee ebaluu miti kun akkana lameenii gama lamaaniyyuu dhufaniitiin wanti kun dhaabachuu qaba yoo hin dhaabanne gama mootummaatitti ofirraa kennanii akkasitti dhaaban kana wanni haasayaa turre malee kun akkana godhe kun dhaabachuu qaba lameenuu dhaabachuu qaban ilaal wal qixa dubbannaas keessa namni jiru kun saayizii tokko qabataan jiru haqa mucaa daa'ima kanaatiif ay dhufne numatti kenna. Namni ruuhin salphaa miti odoo ruuhin nama tokko baatee namni dhiisu akkasuma reefillee dubbadhee jira ka wallollee haadha maraataa jira jedhe haadha wallootti maraataa jira jedhe kunillee ka arsiillee haadha arsiitti maraataa jira wal qixa garaagarummaan qabu gama lamaaniin iyyuu bakka itti himatanii godhatanii bakka itti himatanii na waan kana akkuma Abdiin jedhe namni martinuu waan kana keessaa bahee waan irraa gaafadha yoo manni sooloodhaan taa'aa jiranii gartee murteeffatan isaan ayyaman araarichi buufnaa jedhan dhageessanii kanaaf afarsaaf miyyee taatus namni afarsaaf miyyeedha bakka bu'u taatus manni san taanaan akka jaarsatti garas imaluu dandeessan. Abdiin bakka buufatee Abdiin irra dubbataa jira waan ta'eef Abdii akkasuma Abdii bilisummaa. Ila anamma waan na jalatti hafe jira akkuma amma isa keessan akkatti nu gaafattan ijoolleen teenya amma ijoollee xixiqqoo ijoollee daa'ima meeqa dhabne ijoollee daa'ima hamma ammatti hin arganne ijoollee daa'ima teenya kan qabamte ijoolleen daa'imni teenya nuyi maaliif nuuf hin mul'anne mee ijoollee daa'ima teenya maaliif nuuf hin laalle ijoolleen teenya moosii silaa eenyu godii miti ijoollee ishii teenyas nuuf fida akkuma isiniif hinne kanatti kabajamaa isiniif hinne kabajamaan ijoollee teenya illee nuuf fida asuma isin gaafana. Ibsaan gaafii siin jedhu asli yeroo takka dhiibbaa godhe takkaas akkuma haaraa mucayyoo kana finne mucaa kana akka sooshaal miidiyaan dhiiraa dubartiin u'uu jedhee iyyuu jiru waliin iyyaa jirraa miti du'e jennee du'uu isaan barbaannu obboleessa keenya fichisiifnee miinagaa qaban waa jiraatu waggaa kuma akkasumas immoo araara deemuun duratti ijoollee xixiqqaa daa'imman kophee nyaachisa sanaa fi ijoollee waan hin taane dalagan viidiyoo tokko jiru daa'imman xiqqaa sana gaffidanii nutti agarsiisanii ammiyyee fi eenyu jetta maqaa isaaniillee hin beeku jara kana fidaati isaanis nu agarsiisanii bakka fedhanitti araaricha immoo mana abbaa fedhee haa ta'uuti oromoorra haa ta'u araara asiin boodatti obbolaa ta'uutti amannee waliin haa deemnu moo isuma gosa tokkoo qofa falmachuu hin qabnu lachuu miidhama keenya jechuu kan arsiis ija keenya mirgaati
kan walloos ija bitaati jechuudha. Iji tokko yoo hirrate lachuu arguu hin danda'u jechuudhaan hirrata. Kanaafuu isaan hafan sanillee fiduu qabani malee isuma tokko qofa xiyyeeffannoo kennamuu qabu. Sooshaal miidiyaa yoo laallee hubattan ta'e